Irraa biddeena tolchee akkasiin tokkoon taasisaa lama. Eebii jechuudha. Haaluma salphaan tolchuu dandeessanii kunuun jedhaa gosoonni jaalala buntu salaala jalatti argamtaan akkam jirtu nagaa keessanii sinii jiran nageenya qoyyeessanii baay'eetu biddeenan ani har'a haala kanaan tolchee jechuudha. Nama baay'ee kan namatti tolu waliin turaa san taasisaa. Asitti immoo haala kanaan maxabashaa irratti tolchaa. Maxabashaa tolchaa. Haala kanaan irraa baafadhee ijoolleen baay'een biddeena tolchuun beeknu biyya yeroo galle wayya gudii keenyatti kinoonnan ittiin tolchu gosa kanaa laqeen kiyya. Amma waliin ilaallu kaa maxabashaa irratti sanuu jechuudha. Ani waggaa meeqa argina nu beekna. Ani mo'an keessa si biraan naqu. Eessumaa jechuudha. Mo'an kee ati ganama baartee baate sun waggaa 20 ta'e waggaa 30 ta'e 40 ta'e uumayyuu mo'a biyya keessatti hojjettu yeroo kan sanuma baarte inuma hojjette jechuudha. Ijoolleen tokko of jaju. Rabbi dhugaa isin jedhanii ijoollee baay'inaan ani duraan nan hojjedhan ture iyyuu amma keeruu kanaan ni qaati. Innaa kana haala kanaatti xiqqeedha jechuudha. Kanaan xiqqee ammoo raawwachaa taataan jira. Gahee jira irraan baafadha. Kanatti baasnee kophaa goona jechuudha. Isa kanarra yeroo xiqqoo ishee qorree irra godhannaa jechuudha. Anan baasee as godhe irratti deeffadhe ammallee nan tolchaa jechuudha. Haala salphaadhaan tolfachuu dandeenya mana keenya keessatti birrii baasurra jechuudha. Kana gaayaa ijoollee shawaa nimni kamiyyuu mo'aa qabaatti taanaan mo'an keessa suuraan naquutti fayyadama. Bakka kam teessuyyuu waa tokko hojjedhutti fayyadamnaan hojjetadhu. Kana wandalaatti itti miigeessaan baasnaa. Dhugaa ani har'a bicha sun taane hin tolcha garuu viidiyoo waraabuun natti hin tolu. Innaa kana ture min qadaada addaa machuudha. Amma qadaade xiqqoo ishee hin tura yeroo sa'aatiin keenya gahe irraa baafaa jechuudha. Haala kanaan baafannee haala kanaan isaan booda waxiin nan hojjedha. Barbaree illee nan qaba. Barbaree የቴ ልጅ አምጥታኝ ነበረች ቅርብ ጊዜ ልጅ አምጥቼ ነበረች ዱባ እሷ አምጥተኛለች። በርበሬ አለኝ ነንቀባ በርበሬ በሶልና ፍዴ ወደ ቅርብ ታታ እና ከነጀራ ሶላን ፍዴ ወንኔ ኢትዮጵያ ለወን ሽናፍነን ጀርጡ ጋር ወቀሽ ያይብሱ አመረጫለ ፍዴን ከናናን ቶልቼ ወጪ ወጡ ደፈናን ረብ ዱባ ስነን ጀዳ ሳምቦዳ ያኛኑ ኮታይ ስነን ጀዳ Suka sirriitti ilaala. Biddeenichi baay'ee bareeda. Baay'ee jechuudha. Akkamitti tolchitee boontu warri naan jettan dammoo isinitti nama koomenti jalatti naa barreessa. Haaluma salphaan jechuudha. Dhugaa isiniin jira. Osoo xiqqishuu ishee baxabbaxxanii bulchitanii jechuudha. Xiqqishuu isheen baay'ee isaan osoo hin taane duqeetitti dabaltanii bulchitanii wayin tallaaja gootanii wayi ala gootanii jechuudha. Rakkoo hin qabu. Kasa ganama lafaa kaatanii maaniddu duqeetii keessanii inoo istanii jechuudha. Innaan lixii shoo keessan erga boo'issanii booda sirriitti bukeessitanii jechuudha. Doosiin jalaan goggaleetiin osoo maal jedhin jechuudha. Inni kazaa kofsedha erga kofsedee booddee dammoo gara tolchaa geessitu jechuudha. Isaan booda nyaachuu jechuudha. Kammaa isaanitti maree jedhe. Ijoolleen kun asii galtanii dhugaa viidiyoo tokko biddeena buraan burree gootan akkasii tolchinu nuti yeroo si madaame tolche. Sa'aatii kanatti dubaraa miti dhiirri biddeena bakka tolchitti ijoolleen baay'een biddeena buraan burreessitanii tuna rabaalitti tummaa jetteedha. Walumaa nan tolchaa raanana. Qop sanuma xabashaa irratti akka ceefitti jechuudha. Biddeen tolchee raawwadhee waxiin hawwata. Walumaan laalla yeroo nyaannus walumaan nyaanna. Bolaawwan koo bakka biddeen tolfadhee raawwadhee duuba isaa muummenta roosee jechuu dandeessu.
xiifi jechuudha rabbi. Nyaachuu geenyerra waxii waxamee atara barbaree birbaree Itoophiyaa yaa rabbi maal sana jedha kaadhuba. Manastira wara ho'doo malee malee. Ciao Titte, ciao.